Ifa mana goda baay'ee takka maaliif waan hedduu keessa nagalchite ifuma yaa'ii gootanii deebite mucaan ajjeesaa jette. Jaartiin biraa hidhame fuutee deebitee yaa'ii goota wajjin. Jaartii otoo inni jaalatu biraa hidhame janajjanee fuudhee dirqiidhaan hin jaalattu mixiyyoonnis hin jaalattu. Akka ajjinnaan jeetti. Ajibbee kaa bulees. Kuma ni qabdaate waan kana. Isan naa beekaa dheedhe. Isi matanaa ulfirraa ilaaltee likke. Laale kaa. Silkii isii haasoo isiin haasawattu hunda quba qabdaa? Leesh maaltu yoo? Waan hajjiin jettu takka quba qabdaa? Waan inni arjiin jedha. Isii waan hajjiin jechaa jirtu. Maal jetti? Waa dhageette jedhii laale yoo ati waa dhageette. Waan takkaan siif himna dhageesse. Dhageekaa yoo ati waa dhageette. Waa dhageetiin dhufee. Maal dhageette? Yoo ati waa dhageette. Hajjiin ragaan qabaa jaa waan isiin haasawattu hunda siin dhageessisaa naan jee. Maal dhageessisaa? Akka isa jaalattu dirqiidhaan na fuudhee Mustafaan jetti wanni kun dhugamoo dhugaa miti. Dirqiin fuudhee yaa maala kan ta'eef dirqiin fuudhee maala ka ofii. Wallaahi. Akkam dirqiin fuudha kaa? Laa dirqiin fuutee moo yaani osoo mixiyyoodhaan wal jaalatu jiranii hidhamee hidhaan bahuu umrii guutuu hidhamee jettaniiti nama meeqaan shirana irra yaadanii wanta godhanii jaa kun yoo dhugaa taate naaf himya nama osoo nimma wanta hin jenne jechuudha. Isallee namanni garuu sirraa dhaga'uun barbaade. Asoo harka hordofuu daawwattoota jira jirtu lafa jiraatan. Bakkuma jirtanitti nageenyi keenya isin bira haa ga'u isin jecha araan tanas viidiyoo biraatiin walitti deemnee jira. Viidiyoo maaliin dhuftee kan jettan ta'e viidiyoo biraa osoo hin taane ni beektan viidiyoon an gadhiisaa jiru viidiyoo dhimma agartee yuutuubaroota yaman jechuudha keessaa kun yuutuubaroota yaman isaan warratti viidiyoo tokko akka nama reakshinaa walitti viidiyoo tokko gadhiisu jira. Kana maaliif godhuu jirta jechuun keessan hafan qabu. Takka barati warri biyyatana keessa yeroo jechuudha. Hordoftoonni isaaniitii fi warri gartee silaa waa dalaganis waan akka waliiti guddaa warran baratin na fakkaata akkana yaadutti maaliif wanni isaan hojjetan waan ergaa takka hin qabne bifa koomeediitiin ta'e waan waan takka nama gufachiisne bakka hojii bocola takka ta'aa mootummaa fi yeroo bas jechuun gaafan duraan achi tureetti hin baana. Isin galee dhalamaan dhala kanaadhaan jira. Alhamdulillah achi keessaa deemee jira jechuudha. Isin galee bas hojii isaanii tana waan kana yoo kan dhiisanii uummatuma silaa gartee waan beekne kana yoo خرج العوادي وقرتهم يعني وانسان لين روا برتن حق إنسان دلقن جت شرافي يعني يسيدهم إنساني بس دلق على ويوان تكتك يرى كبيتهم بيت وان تكتك يجون أكر رياكشن دي فيديو ورا بجرا أران تنا فيديو jadi di film Mustafa tana takabarati me da gefada isin sa kuma da gefatan da tun yani hasa isani yaro ni filantu wan takabaka wan di tun kabada ba da kami sai ajinda yani tuma uji bojola imma malaka ko balal dan وأما بريدة الأسانة من غير تيادي مي أقول يعني نوى برا لا أورمو مالي كيسا بقولة يوتيوبرو ده يا مالي ورو ده وجيه كنا ترى كنتا كنا روجين زاني يرو وتا كبك على من جنب جس وادي كش مالي ده نمني أكسي وابرتي بيهو نمني وادي كو برتي بكا يعني وادي كله ده كير بولي لا فيديو زاني مالي في تاكل جولي تكو ده كبك عبرة وتا كنا تقول جتوم بس يعني زان لما رودة وانت تيفتن مالك كو فايتو وان في عند لغني توما ما له كو ارغ جلو مالي اتيادني تيمت سيغلي وانا كشي دلغون جارتي دي نجلا فيل منامن سانكم صاحبا بسنجاره تو ماري اسابو جلا وجلا تو ورتي مالي جيني ما بكا اكم جنيتان اوكي اكم جنيتان فرمات يجون اكم جني بولا جني فتونا بكا يعني جمان دي سانجي جمو ده كبا اوجي بريدو ابو اوجي نا بكا يعني وات كمليدو نما وبلجيست بكا انا ورز لا غرتي ارتي دندي ارتي كم ندو كما ارتي بي چران كلينز ميديا كوني ابان بريغا ايرو ما دنا غزتي تكنولوجي دبلتي دي ميديا روم با فايدم من تنافي نمني عمر غوسي دي سوجرا تكفرت بليس والله داني يعني ندلي انا كوان دلين اكنو دلين ولا است والله حسابو مالي في warri gartee irra guddaa amma carraa online argatee fayyadamu kuni warra baratiin beeladaa irra guddaa barsiis jechuun yaani akkuma bakka dhalatanii guddatanii biyyaa ba'anii usanii to bakka irra guddaa girri bakkuma wacii tana malee hin fedhan waan bareedaa yoo kan dalee namni sii daawwatu ni jiru jechuudha. Sababa kana osoo silaa namni gartee waan akkanaa kana dalagu isee waan bareedaa walumaan taane kan hojjetan ta'ee warri silaa daawwatu kun illee ni barata jechuudha. Kanaaf bakka yaani ifduu dabalanii backgroundii waan duraan daawwataa turan san if ajaa'iba insaan maali fi ajandaa yaani tuma bakka hawsanii tuma hijiba illee hijiba fokkota pirankii duraan bakka hojiin deesan pirankiidha. Pirankiin haatiidha pirankii jechuun addunyaa guutuu dalagaa faranjii dalagaa waan yeroo kamuu yaani haaraa yaada pirankii jechuun waan namni irraa ofirraa qaban takka nama jechuun yaani bakka tapha
mufaaja yaani siigalee arabiidhaan tapha jechuudha nama rifachiisu haadhiidha bas yaani viidiyoon alatti waraabuun hin mijatu mana keessa waan piraangii koomedii gabaabduu waan kana dalagaa ani chaanala ittiin oolfachuu malee kan ajandaa isin godhatu jira waan dalagu dhabeeti wallaahi an viidiyoon dalagu isin galee yaani hatta masaa yaa'un dalagu baadheeni taa'ee jiiniin hojii biraatiin qabaan biisidha fakkeenya nama barbaada nama gartee gahee waan sanii bakka itti yaani waan isarraa fakkaatu itti godheetiniin namoota gartee yaani itti yaadee barreessee nama daleessa si galee hatta osoo nifin wanta ta'e maaliifi uummata beeladaa kan inni barsiisuu barbaade ajandaa isinirraan jechuudha ajandaa isin godhee arras borus taanaan yoo waan bareedaa daleeyte walumaan taanee waan bareedaa daleena san ta'uu baannan ammoo waliin dhiisu akkanatti isin galee bakka dhiisaa waan kana hin dabbaran arras borus viidiyoon jeetan oo maqaani ganaa kijiba raboota wal sossobuun walitti kijibuun wal bakka jechuun wal akkanatti wal dawwamsuun kuni dhaabbata jechuudha hin dhaabdan taanaan anis viidiyoo ganaa amma irra qabu jiraami dirree adii baasee jireenya san takka hanga dhiisan yoo nufi hawaan kan dhaabate bakka maqaan godha warra keessa hafu yaani yuutuubaroota sanaa yaani diini namoonni xiqqoo gartee yaani if baran hedduu takka bakka yaani ilaalcha gadi bu'aa takka isin qaban kana hunda garuu waan godheessan saniifuu waan daleetan ogaa waa daleetan laaladhaan ittiin jaan qaruman jechuu barbaada hordoftoota daawwattoota biyya isinit asumaanuu yaada keessan warrootan akkana yaadu kanatti isinitti dhaga'amu komantii bareedduu barreessaa komantii irratti yaada qabdan kennadhaa warrootan ammoo negatiiva yaadanis akka barbaadan ja'a isinii galee ani fedhuun jechuun isin waan barbaadan jechuu dandeessan yuutuuba ittiin guddifachuudhaaf maal saa dhugaadhaan isaanidhaan hordoftoota uummata gartee yaanii bakka wacii malee waan bareedaa tureetiif daawwachuun beekne kana gartee maaliifi keessa sii bisuu jira waan ta'eef namni waan tokko gogaanii fi lafa'u dirqama namni sun lafaatii biifis keessa ni barbaada waan ta'eef ana dandaa isin godhachuu barbaade san waan barbaadan ja'a ani isin dhiisuu jechuudha sun jechuu barbaada hordoftoota daawwattoota biyyaa isin mee yaada keessan komantii jala godhaadhatiiti waan isinitti dhaga'ame yaadni biyya kun sirriidha moo sirrii miti wanni kun waan dhugaati moo dhugaadhaa miti yaada walitti komantii godhaan isin hin jaa ammas viidiyoo biraati walitti eebina guyyuu viidiyoo biraati hanga isaa waan kan dhaabanitti viidiyoo isaan gadii sana dhaabbadeeti kan nan jingilchuu taa'u hojii isaan ganaa jechuun amma bari ni eegalle ganaa bara amma jalqabaame ganaa paartii waan paartii ganaa hanga ilaa agartee mi namni akka dhiisuun taa'u hojii warroota yaman keessaa baan beekan saduu hana maan qabu jechuudha waan bareedaan ta'e taanan waliin dhiisnu bakka jidiin teenya ganaa walumaanuu gara wal gabbaasna jidiin dhaabdan dhaabaa waan bareedaa ta'e dalagaa akka jidaleen nu walaalchistan sanin jechuu barbaadaa hordoftoota daawwattoota biyyaa ifa manarra laalnaa maanaa akka yaada bakka mataa hin dhagaameen ibsuuf jira jechuu barbaadaa isin ammoo yoo isinitti tolee laayik gochuudhaan viidiyoo keenyas ishee godhaadhaa isaa hibbooteen keessa biraan dhugaa jechuu barbaadaa hanga viidiyoo biraatti wal deebiin nagaan turaa baay'ee